Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaala fi akkasuma maamiltoota chaanaal yuutuubii kiyyaa. Nageenyi tiyya tan kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabdu. Har'as viidiyoo takka qabadhee dhufee jira. Viidiyoo tana keessatti imoo keessan abdeet erguu gootan sitingii haaraa takkaatu dabalamee jira. Isiisan isin garsiisuuf deema jechuudha. San dura warri peejii tiyya laayik hin goone feesbuuka keessan irra seenaa Kamaala jedha barreessa. Laayik bakka jettu tana tuquudhaan laayik godha sana booda fooloongi bakka jettu tana tuqaatii siifarsi kan jedhurra kaawwadha. Akkasuma warri chaanaal yuutuubii kiyya sabiskiraayib hin goone yuutuuba keessan irra seenaatii Kamaala jedha barreessa sabiskiraayib godha akka wanti takka daftee isin bira geettuuf mallattoo armii cuqaasa. Akkasuma warri googil pilaasii irratti na hordofuu barbaadan googil pilaasii keessan irra seenaatii Kamaala jedha haala kanaan barreessa isa kanaatu isinii dhufa san booda fooloongi godha. Viidiyoo hedduu asirraa argachuu ni dandeessu. Akkasuma tiwiitara irratti warri na hordofuu barbaadanis Kamaal Ibraahim jedhaatii tiwiitara keessan irra barreessa isa kanaatu isinii dhufa. Viidiyoo hanga dhiisuu hunda asirraas na argachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa haala kanaan irraa fayyadama. Gara barnootichaatti yoo deebinu imoon keenya fakkeenyaaf yogguu nuti nam takkaaf footos ta'e waan takka erginee osoo namni sun nama sana hin laalin jalaa yoo haqne namni sun haala kamiin wanta nu erginee fi haqne san akka itti argachuu danda'u isin garsiisa. Akkasuma yogguu nuti nam takkaaf waan takka barreessinu namni sun barreeffama keenya san ni argaa jechuudha. Yeroo nuti barreessinu san akka inni hin arginetti erguma nu ergineef booda akka argutti haala kamiin akka gochuu dandeenyu isin garsiisa. Imoo keenya irra ni seenna. Erga seenne booda nama tokkoof waa ergina. Fakkeenyaaf anmee hiriyaa kiyyaa kanaaf waa ergu. Fakkeenyaaf imoo kanarra erga isin garsiisa jechuudha. Erga haala kanaan dhufe haala kanaan erga isin agarsiisu. Ergee jira seenee jira imichi. Kanaaf namni sun osoo hin laalin ni haqe haa jedhu. Diileet kan jettu tuqa. Sakandiidhaaf gadi qaba. Diileet kan jettu ni tuqa. Ammas diileet tuqa. Haqee jira jechuudha osoo namni sun hin ilaalin. Kanaaf imoo san irra deemee isin agarsiisu asirra seenna. Kana booda asirra seenna. Akkuma argitan kunoo asitti haqamee jira jechuudha. Mee isa haqame kana sakandiidhaaf gadi qabna haala kanaan. Egaa gadi qabne daawunlood kan jedhu kana cuqaasna. Daawunlood tu gaalarii jedha jechuudha. Nuuf bu'ee jira haaluma isin argitan kana. Mee gara gaalarii keenya deemnee haa ilaallu. Gara imoo keenya bira deemna. Kunoo akkuma argitanitti niiwu kan jedhu kun imoo keenyarra dhufee jira jechuudha. Isa san gattumna. Akkuma asitti argitan kunoo nuuf bu'ee jira jechuudha. Haala kanaan wanti namni nu ergee osoo nuti ilaallee nu jala haqe tokko haala salphaa kanaan deeffannee argachuu ni dandeenya. Waaw baay'ee namatti tola. Mee ammas imoo irra seennee haala kamiin barreeffama namni nuuf barreessu akka nuti barreessuun akka hin agarre gochuu akka dandeenyu isin garsiisa. Imoo keessan irra ni seentu. Erga seentan booda gara gadiitti bu'uudhaan sarara sadii kana ni tuqtu. Amma sitingii tan jettu tana ni tuqtan. Gara gadiitti deemtu. Piraayivesii bakka jettu tanarra cuqastu. Ishee kanatti isin dhufa jechuudha. Ishee kana yoo haala kanarraa itti gootanii dhiistan wanta isin barreessitan san namni ni argu. Kanaaf ishee tanarraa balleessitu. Haala kanaan namni wanta isin barreessitan san arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hiriyoota keessaniif sheer gochuun dirqama keessan. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin tokko Kamaal Appidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa hannaaf tura.